bara 1911 hundeeffamee tajaajila kan eegale bara 2007 gamoo haaraa fi ammayyaa ta'e ijaaruuf murtaa'ee hojiitti kan seename ijaarsi isaas waggaa 5 booda gara xumuraatti dhufuudhaan bara kana eebbaaf ga'eera. Mana amantaa Tulluu Araaraa Sariitii Maariyaamii Gimbii. Gamoon kun Awurooppaa, Ameerikaa yookiis magaalaa Finfinnee keessa miti. Asuma godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti kan argamudha. Gamoo kanas eebbisuuf hawwii guddaan kan eegamaa ture. Guyyaa eebba isaatiif murtaa'ee qophiilee eebbaaf barbaachisu xumuree osoo guyyoota lakkoofnu rakkoo addunyaa keenya mudateen guyyaa hin beekamnetti darbeera. Isheedha ati Waaqayyo, isheedha nu faraarsitu, Waaqni dheeffama isaa karaa ishii nu dhufe. Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun keenyaaf. Isheedha ati Waaqayyo, isheedha nu faraarsitu, Waaqni dheeffama isaa karaa ishii nu dhufe. Maariyaam Maariyaam jennee beela'uun